Video dengan daraji masalah ufata muslimota tin ufata gadda jedhe awwara berratti namoonni hedduun ufanni gurraacha ufata gaddaati akka aadaa keenyatti minami warri jedhu jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan isa warra waan hubannedha. Akkasi warra waan hubanne taate ragaan isin amansiisa. Sana dura ammoo wanni isin hubachuu qabdan ufanni gurraachi ufata bareedumaaf uffatamuudha. Tarii bakka garaagaraatti uffati gurraachi uffata gaddaa ta'uu danda'a. Ta'us garuu uffanni bareedumaaf filatamaan addunyaan tun uffattu harki guddaan uffata gurraacha. Ragaa qabatamaa kun asirratti isin agarsiisu jira. Hooggantoonni gurguddoon addunyaa tana uffata midhaagamaaf isaan filatan uffata gurraacha ta'uu asin laalladha. Oromoon maal jedhe yoo mammaaku waanuma laayyoo seetee biddeena lamaan ceete isini fakkaate isin uffata gurraacha argina. Uffata gurraacha arginaan uffatuma gaddaa isini fakkaata isin. Tarii naannoo keessanitti uffata gurraacha waan uffatamuuf. Ta'us aadaa warra lixaa amantaanis wal qabate uffata gurraacha yeroo gaddaatiif uffatu waanuma jirudha. Dadhabbina keessa waan isin mirkaneessu keessa tokko waan ganda keessan keessatti argitan san aadaa addunyaa guutuu se'uu keessan garuu addunyaan naannoo keessanii miti bar gadidduun ajaa'ibu addunyaa kana guutuu naannoo isaatti magaala namni tokko waa'ee islaamummaas waa'ee waan addunyaa kanarra jiru waan hedduu kan hin beekne ta'uu keessan agarsiisa. Dursa waan isin hubachuu qabdan islaamummaa keessa gadda wanni jedhamu hin jiru. Gaddi silaa taatee uumamaan dhala namaa kamiyyuu mudatudha. Inumaayyuu nama tokko ganna addunyaarra jiru yeroorraa yerootti irra deddeebi'ee mudata. Islaamummaa keessatti wanti nama gaddisiisu yoo si mudate inni ati jaallattu firri kan kee yoo kan sirraa aduu taate wanti ati godhuu qabdu mataa haadachuu uffata gaddaa uffachuu boohuu otoo hin taane inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna jettee dhiibsa. Hiikan isaan utuu rabbiif jirra boodallee garuma rabbii deebinaa jechuudha. Jireenya dhala namaa keessatti namni aadaawwan garaagaraa qaba. Biyyuma teenya keessattuu aadaa wal dhabaa beeytanii akkaataan gaddatti ibsatan amma Oromoo yoo namni irraa du'e tarii akka jedhan uffata gurraachaa uffachuu maltii ni boostii ni gadditi dabalataan warri mataa haadatus jira. Inni sun amantaarraa dhufe jedhee yaada. Dhuguma aadaa Oromoo ganamaa keessa uffanni gurraacha yeroo gaddaa uffata gurraacha uffatan kan jedhu yoo jiraate naafi daani agarre. Uffata gurraacha uffachuun mataa haadachuun gadduun sun hundinuu amantaarraa dhufe. Tarii jiraachuus mala nama of galchaadha. Waan kanaan faallaa addunyaa biroo keessatti immoo bakka tokko tokkotti yeroo namni irraa du'e ni sirbu. Amma Itoophiyaa keessatti jechuudha maatii kuush kan ta'a warri koonsoo yeroo namni irraa du'e reeffa sana awwaalchaaf deemaniin ni sirbu ni dhiichisu ni gammadu wali qoosu warra sana sabarsiisuuf jedhamee jechuudha. Maatii sana waan sanarraa hambisuuf jedhame. Biyyan keessa jiru kana keessatti namni yoo du'e bakka namni irraa du'e yookaan ulaa taaziyaa sanitti ji'a tokko oliif muuziqaan gurguddaan dhahamaa ni sirbu ni dhiichisu. Agartee addunyaan hundinuu aadaa garaagaraa qabdi jechuudha. Kan Oromoo kun ammoo baay'inaan amantaarraa madda. Amantaanis bar aadaadha. Amantaan aadaadha akkas ta'uu beektu isin. Amantaan mataan isaa ibsituu aadaati. Walumaa gala uffanni gurraachi uffata gaddaa miti. Uffata gaddaa qofa otoo hin taane gammachuuf bareedumaaf filatamaadha. Keessattuu warri adiin baay'inaan uffata gurraacha uffatu. Sababni isaa ni bareeda waan ta'eef. Lammaffaa uffanni gaddaa isin uffattan kan islaamotaa kanaan wal fakkaata. Jalatti dheeraa gubbarraa hanga jalaatti harkis dhedheeraa ta'uu qaba. Uffata gaddaa akkasitti uffattanii gubbaalleen hijaabattu uffachuu qabdanii. Meeqa akkasitti uffattanii jirtan yoo jiraate nu garsiisa armaan dura waan dabre aadaa teessan keessatti kan akkasi maaluma jedhamu manni akkana kijibu kun.